dhukkubbii fi yaaddessaa shamarran hedduu jechuudha. Jireenya isii keessatti kan ji'aan isii yaachisuu fi isii cinqu waa'ee marsaa laguu irraa gaafii alaaf keessan hedduu gaafatamaa jiru. Telegiraama, messengeran, peejin karaalee garagaraatiin jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oromoo. Warroonni amantii biraa qabdanis jirtu isiniin jedha. Oromoo kiyya guutuu asitti aansuun jechuudha. Oromoon kiyya warroonni subscribe gochuun akkasuma like share gochuun hanga ammaatti maatii kootiif turtiin wajjin gootan dhugaa rabbii galatooma onni irraa isin galateeffadha isin kabaja isin jaalladha. Warroonni akkasuma qeeqa qabdanis sammales jechuudha. Gaafii garagaraa na gaafattanii yeroo sanitti isiniif deebisuu danda'e amma sirra deebee kanan isinitti himu hojii mana arabaa hojjedha. Viidiyoo isarraa of cinqee jechuudha. Halkan hirriba kiyyarraa sa'aatii fudhee kan hojjedhuudha. Kanaaf na of kolcha dabareedhaan obsaan na eeggadha isiniin jedha. Itti aansuun jechuudha. Warroonni koomentii jalatti yaada yookiin ammootuyyu akkasuma deeggartoota yookiin maatiin kiyya na barreessan fuutanii karaa hin taaneen viidiyoo hojjechuuf waan garagaraa hojjechaa jirtan uf qosadhaa isiniin jedha. Asumaan kun dhaamsa sabummaa yookiin dhaamsa nabummaati jechuudha. Dogoggoraan waan hin taane uummata burjaajessina. Itti aansuun kan jedhu barbaadu ammallee jechuudha. Maatii kiyya maatii Razaan Oromoo taatan waa'ee marsaa laguu irraa waan tokko isinii dubbachuun duratti warroonni keessan dhuftanii jechuudha. Ani wanni ati naan jettee guyyaa 3-4tti na fayyise jettan ammallee rabbi isin haa fayyisu rabbitu isin fayyise kun sababaadha. Itti aansuun jecha wantoota fayyadamtan guutuu isaatu jecha akkaataa itti fayyadamtanii fi akkamitti akka fayyadamtan yeroo isaa wajjin kan dubbadhuudhaan. Itti aansee jechuudha waan fayyadamtan san fayyee amma narraa cite jettanii guyyaa 2-3 fayyadamtanii dhiisina. Wanni kun waan nyaataa waan ta'uuf akkasuma waan mana keenya keessa fayyadamtu waan ta'uuf waan irraa dubbadhuuf yeroo hedduu itti fufaatii fayyadama hanga isin irraa wanni sun badutti jechuudha. Isin dhiiseef qofan dhiisina fayyadamaa isiniin jedha yoo xiqqaate wantoota akka shunfaa absuudaa maalii kanneen ji'a tokko ji'a lama jidduutti kutaa itti deebi'aa jechuudha. Yeroo hundaa osoo aadaa godhattanii yookiin yeroo hundaa waan fayyadamtan godhattanii bareeda isinii jedha. Akkasuma warri keessanii dhuftanii fayyine jabaadhu nu jiraadhu waan garagaraa haasoitan koomentii jara barreessa. Maaliif jennaanin warroonni bilbila kiyyan arganii akkasuma na qunnamuu hin dandeenye guutuun isaanii kallattii koomentii kanaan arganii kan gammadanii fi akkasuma ammoo saffisaan kan waan san fayyadamanii abdii osoo hin murin yoo rabbi isaanii laafis irraa fayyadiinha. Itti aansuun jechuudha waa'ee marsaa laguu irraa wanni namni keenya guutuun na gaafatuu fi akkasuma namni hedduu wal gaafatuu fi abbaanuu mataa ofii gaafatudha. Waa'ee marsaa laguu irraa waan lamatu jira. Dhukkubbii marsaa laguu irraa qofa kan dubbadhuudha hadha jechuudha. Kanaaf dhukkubbii marsaa laguu irraa dhukkubbii lamatu jira. Dhukkubbiin kuni bakka lamatti kan qoodame dhukkubbii isa hamaa fi akkasuma dhukkubbii jiddu galeessa tahe jalqaba irratti dhukkubbii jiddu galeessaa kan jedhu irraa yoo kan dubbadhu taate dhukkubbii jiddu galeessa jechuun shamarreen kumuyyuu guyyaa marsaa laguu isii itti dhuferraa akkuma beekamu jechuudha. Parsantiin dhibbarraa parsantiin 85 hanga 90 jechuudha kan dhukkubbii kanaan saaxilamanidha. Fakkeenyaaf yeroo marsaa laguu itti dhufuu fi guyyoonni muraasni hafu isii itti ulfaatu qaamni isii jechuu gammachuu dhabu akkasuma ammootuyyuu gaddaa fi akka cinqii jechuu qalbii isii kana boqonnaa dhabu kanatti dabalatee jechuudha. Namoota tokko shamarran osoo gaa'ela raawwatin jechuudha yeroo jalqabaaf itti dhufu qaama isii qabu isii qaxaxxeessu sammales jechuudha. Garaa isii takka akka waan muruu godhu akkaataa garagaraatiin dhukkubaa namoota haqisiisu jira, namoota garaan baasu jira, namoota lafni martuuntu jira, namoota karaalee hedduun jechuudha. Dhukkubbii marsaa laguu kuni karaa hedduun jira. Inni kuni dhukkubbii jiddu galeessa ta'e dhukkubbii hamaa fi bakka lama qoodame waa'ee marsaa laguu jechuudha. Dhukkubbii hamaa fi dhukkubbii jiddu galeessa. Dhukkubbiin jiddu galeessi kuni wantoota akkanaatii fi mallattoolee akkanaa qaba. Kunis fayya qabummaa keenyarraa jedhan akkuma qorattoonni hedduu jechuudha. Qorattoonni hedduu waan kana yeroo lafa kaayan fayya qabummaa irraa jedhanii dubartiin takka kan dubartoomni isii yookiin dubartii taate akkasuma ammoo dubartii gaarii rabbisii filatee akkasuma ammoo ilmoo dhaluu dandeettu akkasuma fayyaa guutuu qabaattu marsaa laguu itti dhufuu fi akkasuma xuriin laguu isii ji'aan itti dhufuudha. Yeroo xuriin laguu itti dhufuu dhukkubuu mataan buwaafachuu akkasuma ammoo baay'ee cinqamuu fi qaamni isii gammachuu dhabuu fi akkasuma ammoo namoonni tokko ka bakka namni hin jirre bakka wacaan feenetu jira. Akkasuma ammoo akkuma reef isinii kan nyaata jibbisuutu jira. Taree kan beelessullee hin jira. Kan garaa bokoku jira.
waa'ee marsaa laguu irraa maal isiniin jechuu danda'a karaalee hedduun namni hunduu waan hedduu qaba wanni kuni adeemsa keessa jijjiiramaa deema yoo bara darbee waan akkasiitti si dhukkube bara itti aanu karaa biraa argaa deemta an ofii kiyya umrii kiyya kanarratti jechuudha mallattoolee saayinsistoonni qoratanii lafa kaa'an kanas tahee mallattoolee hayyoonni yookiin ammoo hawwaleen keenya dubbattu kanarraa sadii argee jira jechuudha jalqabaaf osoo gaa'ela raawwatiin baay'ee garmalee kan na dhukkubuu fi akkasuma mootuyyuu kan qaamni kiyya kottooffatee gadi hin hiikanne akkasuma bakka ciise ol ka'uu danda'u akkanatti garaa kiyyaan walitti yoo jedhee bakka harka kiyyaan garaa kiyya qabadhe akkasumatti osoo oolee namni na dubbachuu baate sanirraan bakki ani qabadhu kun kan garmalee na dhahawtuu fi akkasuma mootuyyuu waa akka raamoo wayina keessa jiru harka kiyya dhaya jechuudha itti aansee gaafa gaa'ela raawwadheerraa san daran kan natti jabaatuu fi dhukkubbiin sun garbiraa babal'atee kalee keessaa duuda dabalatee na dhukkubuu jalqabe jechuudha gaafa duraa duudi na dhukkubu garaa kiyya qofa handhuura irraa na dhukkuba kanaaf mallattooleen akkana jijjiiramaa deema booda sani erga dahee jedhee ammootu dugdi na dhukkubuu akkasuma mul'iin kiyya guutuun na dhukkubuu lukni kiyya kun guutuun na dhukkubuu jismiin kiyya guutuun jijjiiramaa deema garuu garaa muriinsi yeroo takka darbee malee natti kawayyaa jechuudha kanaafi haala qilleensas tahee haala jijjiirama umrii yoo jedhu kan dhukkuba karaalee lama qoodame ka umriin qoodame illee hin jira sababa kanaafi marsaan laguu jechuudha nutti dhufuunis fayya qabummaa keenya calaqqisiisa akkasuma dhukkubbii jechuun akkuma beekamu gadaamessaan keenya yookiin ammoo hormooniin keenya hidda qaama hundaatiin wal qabata yeroo marsaa laguu kun namatti dhufu kottooffachuu gadaamessaa yookiin ammoo kottooffachuu hormaata keenya irraa kan kahe qaamni keenya wantoota garagaraatiin uf loluu jechuudha ufumaa isaatii waan kottooffatuuf jechuudha gadaamessaan kun hormoonii waan taheef waan hunda qaama keenya keessa jiru wal qabatee waan wal ajajuuf jecha sababa inni kun tooffateef qaamni keenya akka gammachuus tahee akkasuma ammootuyyuu waan hedduu hin arganne kan ittisuudha guyyaa muraasaaf jechuudha kanaafi dhukkubbii jiddu galeessa kan jennuun wantoota akkanaatiin kan nu saaxilanidha itti aansuun dhukkubbii hamaa isaa jennuun dhukkubbiin hamichi warroota umriin murtaahan jechuudha kanaafi dhukkubbii fakkeenyaaf umriin isaanii waggaa 30 olii hanga 40 kan rakkoolee garagaraatiin wal saaxilan jechuudha dhukkubbiin hamichi suni fakkeenyaaf yeroo mana fincaanii deemanii kan yeroo gattaan garmalee namatti ulfaatu kun taree jechuudha dubartii umriin isaanii 15 hanga 30 jiranillee kan irratti mul'atudha sababni isaa sababa waan ulfaatan ol fuudhuu akkasuma ammootuyyuu waan humnaa olii hojjechuu dhaabbii yeroo dheeraa dhaabbachuu fi akkasuma ammootuyyuu akkuma isinii hime warroonni umriin isaanii 30 ol darbanii jedhan sababa umriitiin wal qabatee jechuudha sababa dadhabbii akkasuma immoo hojiitiin sammalis jechuun sababa jijjiirama qilleensatiin mallattooleen dhukkubbii garaagaraa irratti kan argamuu fi yeroo hedduu jechuudha garmalee kan isaan namoota kaan caalaa kan kuffisanidha kana yoo jedhu warroota umriin xiqqaa hin dhukkubu jechuufi akkuma reef isinii hime kun dhukkubbii marsaa laguu jechuun inni bakka lamatti qoodamu dhukkubbii salphaa fi dhukkubbii hamaadha yookiin dhukkubbii irra caalaa ulfaatu jechuudha dhukkubbii salphaan dhukkuboota reef isinii hime san jechuudha baay'ee asiin duratti amma dubbadhee bira kunne kana inni kun akka dhukkubbii salphaatitti kan laallamudha sababni isaas shamarran guutuun isaa shamarreen takka jechuudha warroonni shamara ta'e dubartiin ta'e guutuun dhibee kana waan qabaniif jechu uumama jechuudha isa karaa taheen jechuudha karaa taheen furuu fi akkasuma mootuyyuu ofirraa hir'isu akkasuma laaffisu nuhu hin dandeenya wantoota mana keessa fayyadamanis tahee akkasuma mootuyyuu wantoota dhuganis nyaatanis hin jira kanitti aansee jechuudha qaama ofii godhanii qaama ofii sochaasanii sochii qaamaa godhanii yoo jedhanii qaamni keenya akka o'uun waan kanallee hir'isuu hin malla hin dandeenya sammalis jechuudha dhugaatiin garaagaraa hedduutu jira kan qaama keenya o'isanii fi saffisaan jechuudha marsaa laguu kana kan nurraa hir'isan sammalis jechuudha muras tahee dugda wantoota garaagaraatu jira kan dhukkubbii kana kan goonee ofirraa hir'isuu dandeenyu kanaaf garuu ammootu akkuma reef isinii hime dhukkubbii kana ol hamaa tahee dhukkubbii bakka lama qoodaman kanarra dhukkubbii isa guddichaa kadhaabachuu nama dhoorguu akkasuma yeroo mana fincaanii dhaqan gattaa'uu nama dhoorguu wantoota dhukkubbii garaagaraa dhukkubbii hamaa kana yoo tahe gara ogeessaa yookiin mana yaalaa deemtanii ogeessaan laallamtanii jechuudha waan isinirraa barbaachise hormaan yookiin gadaamessaan keessan miidhama inni qabuu fi sababoolee inni qabu kan mana yaalaa sanirraa ogeessi isiniif hime yookiin qoricha isiniif ta'u isinii kennee isiniif barreesse bitachus yookiin isiniif kennuu danda'a kanaaf karaalee kanaan adda baafannee marsaa laguu beekuu qabna marsaan laguu tokko yoo nu dhufee nu dhukkube
dhukkube maaliif akkana na dhukkuba maaliif akkas taana odoo hin tahini inni tokkoffaan jechuudha marsaa laguu hir'isuuf yookiin ammoo tuyyuu salphisuuf cinqaa irraa fagaachuudha sammuu keenya cinquu irraa dhibbarraa dhibbatti fagaachuudha itti aansinee maatiin keenya baay'ee nu bira dhaabbatanii nu gargaaranii nuuf mirga nuu kenni jechuudha nu cinquu dhiisanii waan nu jiru kana beeku ati sammuutu hintalli takka abbaa manas taqabdu akkasuma maatii kee bira wajjin kan jiraatu maatii keetiif himu akkasuma abbaa manaa keetiif himu abbaan manaa keellee dirqama dhiirri tokkollee dubartii takka irra dhaabatee gargaaruus tahee akkasuma mootuyyuu waan hundaan jechuu bira dhaabachuun isii gammachiisu dirqama jedha kanaaf shamarreen takkas abbaa manaatii isiititti himtee akka gargaarsa godhuuf akkasuma mootuyyuu maatii isiititti himtee akka maatiin isii gargaarsa godhanii fi dirqama isirrallee jiru akkasuma dirqama maatirrallee jiru kuni uumama akkasuma mootuyyuu sammales jechuudha hormooniin keenya jijjiiramaa waan deemuu fi waan hedduutu nu mudata maal akka goonuu fi maal akka dhuguu qabnu maal akka nyaachuu qabnu maaltu sababa maalitiin nutti hammaata sababa maalitiin nurraa hir'ata akkasuma mootuyyuu sababa akkamitti ofirraa balleessu akka dandeenyu viidiyoo itti aanutti qabadhee kan isiniif dhufu hangasii subscribe like share gochuun hiriyoota keessanii qooda turtii gaarii fayyaan faaya jette oromoon horaa bulaa oromooti yaguutu isin jaalladha isin kabaja fayyaa isin